torba qansiraa hojjetti haadha ilmoodha hawwitee argatte qansiraa sana tuubaarellaa sana baattee olii gadi qansiraa sana hojjettu otoo boolla buutee yookiin waan tokko taatee kuftee mucaan sun garaadhaa ba'e hagam qalbiin caba ture. Kanaaf wallaahi rabbi si jaallataaf walitti nu fide inshaallah damooza qabda anarraa haga mucaan kee dhalatee jeejaatti birrii 10,000 ana mubaarak musammaatu si ergaa abdii yoo diqqaa kanarraa ta'ee namni gargaaru jiraati please mucaa kana carraa kanaan utuu gargaarsifne natti tola gara kooti. Ayyaanis yaada kanan qaba garuu kana jechuu kootiin dura obboleewwan mana mubee jirtanis mana koo jirtanis mubaarik kaleessala taphataa turre geemii jalqaba waan kanaa isinitti himaa. Ituu taphannu gadi ba'iitii nama ho'ii birrii badhaasi 200 dabbeedha. Ala kanaan gadi ba'u isiin dhuftee Liidiyaa bira jirti akkuma amma himattee kaati. Achumaan abdii koo eessa dhaqxa asumatti siidaa kenni kanaan jette liiduun koo. Kana dhiyaalan kennu argee mubeen alma sana rifatee birrii 10,000 nan erga kenniif jedhee warri waadhaa galan otoo hin ergin mubaarik musammaanatti erge wallaahi rabbi koo ragaadha. Kunoo anis fideen birrii 10,000 itti kennila. Mubee koo kabajami ulfaadhu rabbi sirraa haa jaalatu. Obboleewwan keenya waadaa galtanis galatoomaa namni obboleettii keenya gargaaruu barbaadanis akkanumatti akkuma mubee qarshii ergitanii ennaan finnee kenninee fi obboleettii keenya gad ilaa kunola darasanyii saalaa kuno kalee sanatti erge galchee jechuudha mubeen galatoomi wallaahi waan hin jedhuun qabu. Namoonni immoo obboleettii keenya gargaaruu barbaadan akka gargaartan waamichi isinii himuu barbaada. Waan biraa waan isin jedhaga. Mee eebbisiin adaraa jira kan. Dinaagaan keessan baas ulfaadhaa. Rabbiin Ana haadhuma abbaa kooti du'aa hinaa kadhishi. Haadha abbaa kooti rabbii jannataan jalchimatu. Biyya namaa keessatti jiru haadha abbaan koo obboleettiin koo hundi jala dhumatan. Jannata keessa siifataan nama sadaqaa kennatu rabbi si haa godhu nafashiinii addunyaadhaan mul'aadha. Amiin. Abshir boy. Mboyna dana rabbi. Rabbii fuuldura namaatti jannafii. Bakki fuuldura namaatti miti fuuldura obboleessa keetiiti giiftii koo. Ana obboleessa keeti. Abshir. Ana rakkisu. Kana wallaahi moo rabbitti qabuutu. Abshir. Abshir shi. Labsi imboyin bakka. Abshir bakka. Asirratti ijoolleen baay'een mubee. Gargaarraa mucaa kana jedhanii koomentii barreessaa jiru waan ta'eef itoo haala mijeessinee fi natti tola. Mee ijoollee warra kooti gaafadheen kaa qoyi. Uummata keenya ijoolleen as jala jirtan warra kooti warra keetii wanti jedhamu hin jiru illee ati dhiifamanaa godha. Walumaan jirra. Kalas abdii koo gahaa kaameeraarraa qabiitii ofitti qabii taa'ii. Akkisiitti jirtu akkaataa sodaanatti fakkaata. Baay'ee. Obboleewwan keenya mucaan kun wallaahi gadi baatee miidiyaa irratti na gargaaraa na gargaarsisaa hin jenne wallaahi laazim mana abdii waa fudhachuu dhattee waan nyaatan waa kansiraa dhattee dhabdee ulfaa garaadhaa qabdii kansiraa barbaacha dhattee yeroo galtuu beeloftee achi gortee abdii abdiimtuu taphannu warri nama 3,000 moo 2,000 wayii argitanitti kansiraa dhabdee yeroo achi gortuu abdiidhaan adabbiin kee hangeemisi mo'adhee deemiti nana gargaaridha. Nama rakkataa tokko 200 kenni jennaan oi kunooti jedhee meetti qabin jedhee achumaan itti qabee kaameeraa akkas warri isaanatti himte ulfajee torbaatii mubee koo seenaan sii nama gaddisiisaa akkasii mana hin qabdu waa tokko hin qabdu waan nyaattu hin qabdu akkas jennaan kalas garaana nyaattee achumaan birrii 10,000 ergee fi hello Mangistico. Nada. Usme. Oye, Bibi. Hello. I'm going to Bibi. Ugana wallahi kana na waya. Going to Smith. Abdigeetaachoo birrii ansi ergu bannaati rabbeedhiiti. Namni kun nama abbaa miskiinaati. Namni hin beekne hin jiru. Bakka akkanaa jala deemanni.
Yoo giiftara ture. Giiftaroonni an warra giiftii taa'ee isin kadhatu keessaa tokko istaayilii usmii qabattanii usmii jechuun nama guyyaatti anaaf neemarii ijoollee hedduudha giiftii kennuudha. Giiftii dhaabee nu jala ta'a. Gara kanatti naanneeffate an itti gammadeera. Warreen kaan illee istaayilii kana fudhaa. Dhugaadha wallaahi an giiftii naa kennu keessanirra ilaa kunoo warra kana naa gargaaruu keessantu naa caala gara kootiin dhaamsa kooti boriifuu. Usmi rabbi ol siyaa qabu abdii geetaachoo abbabe birrii an sittergu birrii 20 yoo of kaa qabaatte amma birrii 20 kenniif jedhe usmiin hiriyaa kooti birrii 20 amma xiqqaatummaa kootiin nama ingilisa $60 dhibba meeqa nama ergee nama akkasiiti qalbii isaanaa fayyisiif yoo immoo sirkan jiraanne isuma 10,000 amma usmaantu si erge jedhiiti kan koo immoo borqaa ergamu isa afee jechuudha gaayaa. Yoo barbaade manaan qabu ATM'dhaan baasee laayiviidhuma irratti hin kenna arruma hin kennaaf mana galtee deebitu isin arruma laayiviidhaan asii mana galtee dhuftu amma hin kennaaf jedhee waa tokko hin sodaatini. Kalas keessaan dubbanna ishee. Kalas abdii akkaawuntii dhuma kan kennaaf kallattiidhaan isirratti galcha lakkoofsa keessa kan kennaafi. Maaliif ani warruma kennuufi galatoon anarruma kennuufi adda kenniif hin bulchiin noona kanan jaallatu. Anara biyyirraa na kaasee na ergaana yoo biyya keessa waa jiraate geessi amma naan jedhee amma kenna. Qalbiin isaa galfatu wallaahi hin bu'aa jira. Usmaaniin ATM'dhaani wallaahi du'aa inaa kadhaafi. Mucaan kun laphee na cabse wallaahi dhaazim. Akka miskiina argin imman lolaafata of qabuu hin danda'u. Duri sabbaa leencaa ture amma immoo dhaabee giftarummaarraa gara itti godhee jechuudha. Uummata miskiina yeroo nu fudhannee wallaahi sammaa kana hin bu'aa jira. Bu'aa natti bilbile. Wallaahi rabbi dabalee siif kennu suma. Rabbi dabalee siif kennu. Aboo duniyaa dhuma hin qabne kan ittiin miskiina kee gargaaru. Abboo kan miskii ofii boo'u miti kan miskiina irraa imimmaan haqxu rabbiin dabalee siif kennu. Abboo rabbiin miskiina si jaallachiise. Ofuma isaatiin immoo si haa jaallatu. Rabbi si haa jaallatu Usmaan. Wallaahi laazim guyyaatti wanna tokko qabannee dhufnee jennaan achumaan bilbila itti naa kenni jedha. Achumaan kennama. Achumaan dhaqee baankiitti galchee. Usmaan ijoollee xiqqoo mandooti. Ani isaanii Oromoodha Usmaan. Usmaan Oromoodha. Bakka walumaa galatti malee dhalataa naannoo kanaati dhalataa akka naannoo kanaati jechuun danda'u. Maaliif eessattuu eenyuudha ta'u fedhu Jimmaa ta'u fedhu Wallagga ta'u fedhu Wallaggattis hirmaata Booranattis bakka Oromoon buqqee yookiin rakkate hunda dhaabata akka rabbiin yeroo gabaabaa keessatti niyyaa isaa guutu nama kana yaa rabbi gooftaa koo duniyaa dhuma hin qabne kenne yaa rabbi yaa Allah kan inni ittiin miskiina gargaaru wallaahi utuu qabaate amma anatu mana ijaaraaf jedhee nama kennuu danda'u mucaa gara laafeessa yaa rabbi gooftaa koo garaanan si kadhe yaa rabbi haajaa koo dura haajaa isaa baasi waa danuun si biraa qaba yaa rabbi yaa rabbii koo waa hedduun si biraa qaba wallaahi haajaa koo dura yaa rabbii koo haajaa sanaa baasiif. Amin amin inshallah. Kalimaa la seenaa madi. Mubee. Usmishaa. Bakka gaddeen ishee. Waan akkasiidhaaf anamma fidee dhufuun ni seeman waan akkana kana kaatan fidee dhufuun seemalee namni tokko dhimboo qalbii caba mee akkaawuntii jedhaa jiru akkas goona qaba. Mubeekoo. Sa'aatii 5 guutuu dhuftee as ta'arti yoo fiduus ta'e booda naqee fida amma galtuu gali jedhuuni booda dhuftu. Isiidhaan akka jettuuni waan isiidhaa gochuu barbaanne kanas nama 1,000 tas jira 1,200 tas jira sibiilas 1,000 hin dhabamu. Ammi dhageera yoo akka carraa ta'e namni 10 gargaare danuudha isiidha. Birrii 10,000 tokko na gammachiisee jennaan boostii gaggabde miti. Mucaan kun rakkattuudha jechuudha. Ulfajee torba baatee erga akaafaadhaan ulfajee torba baatee akaafaadhaan gaggaragalchite jarana karoora gargaarsaan qabnu bara wallaahi hin gargaarsifnaa wayii hin beekuan nageenyas kaleessuma kalas bakka anne nama marratan kennaaf jennaan abdiin tole jennee dhuma dhiifne malee
karoora agargaaramtu maali wanni qabu hin jiru nama gaddisiiftiin tala Oromooti inshaallah yoo Amaara Tigiree abbaa fedhe taate ilmoon durbaa ulfayya torbaa baattee dhattee baadellaa baattee ashawaa bukeessitee jiraachuun hin jabaata rabbumatu birmatee fi birmannaa rabbiiti amma ji'a jaatti an jira garuu yommuu xiqqoo sii waa xiqqoon tala miskiina kanaa buune aga carraa abdishaan deemee warra gandaas gaafatee dhageessanii wanta nama kajeelaa jiru waa kajeellaan koo jabaadha waa bocuun kajeeloon abdiini lafa wayii kadhatee fi alhamdulillah ijoollee keenya bulchaa jira biyya bakka akkana jenna sini gale kana irratti laalakaa nuti koo maallaqa yoo kennine kuma ta'e godhee abdiin godoo wayii itti jaare wayyoo keessoon koo anis sinii hojiin hin jaalala wallaahi akkuman haadha keenya Shaashamannee sana daaraan barbaree dibataa ture amma immoo kumtaalaan bitadhe bira ta'a woman asirraa argadhu kallattiidhumaan gara abdiitti godheen mana ijaarraaf yoo isin waadaa galtan jechuudha gara kootii qophiidha ni damoozaa kun damadamamaa yoon du'e warra kootu kafala makiinaa gurgurte utuu galatoon yaani birrii bukaatii qorqorroo ergite kan jedhu yaada kooti kajeellaa kooti warri dhagaatan kiraa manaa sana keessaa tubaamne wallaahi rabbii rakkoo keessaa bahuu hin dandeenye keessaa rabbi nu baasa bara rakkoo nu keessaa bahuu hin dandeenye keessaa jaranaan milkaa'ina argiyan dhageessanii amiin ishii habshi ofii milkaa'ina arge kanaaf rabbi nu milkeessinuuf yoo danda'ame yoo danda'amnes giddaajiin qabu siitti deddeebinee kennaa birrii maal namni isin hin jedhu jiru hin gargaarraadha uummanni hundinuu ani immoo kanan godha amma lafa nan arga lafa mubeen nagaamaa nan dhagaame lafa argita dubbadhu gandas ta'u kadhadhee ofii kootiis ta'u waan ta'e godhee lafa qoluukii 20-30 baachuu danda'u eessaayyuu na fidaa finnee injaarraaf luukii 30 injaarraaf yoo liqaan barii kabochuu ta'e kantiibaan kabochuu ta'e lafa waadaanuu galta nan galee kan bita wadii damaata Allahu akbar wallaahi jala keenya yoo abdiin intala miskiinaa amma fuuldura keenya teessee boossu lafa nu arge lafa jabaata bara lafa argu jabaata an beekaatti micciiruufan malee kantiibaadhaan wallolchiisuufan abdii akka hidhagee kantiibaan deddeebi'ee kennaa jedhee fuudhu barbaadeetan aarsa wanta kana bara ijoolleen naannoo ofii bulchaartu keessa dirqama nama akkanaatii lafaa miti maaluu kennuun maal abbaasaa maal abbaa barbaade iyyuu kenna maara hoo keessummaadha jedhamee abbaa barbaade iyyuu kenna maara kanaafan bakka intala Oromooti lafa abdii yoo jadinaa kennanis yoo bituu ta'es nan kenna erganni jedhe nummoo muka tokko fi qorqorroo tokko yoo binne dhageeffadhala kuma tokko namni kumni tokko na jala jiru qofti osoo kuma tokko kenne birrii miiliyoona tokko ta'a birrii 500 mana bareedaa itti ijaarame kan akkaawuntii irra kaa'amee fi intalli immoo as baate barrii mana irra teessee meemee pilaanii kaasaas waan teessee raawusaa mucaa baatte miti balbala manaa irra teessee mannis naa ijaarameera mucaa qonnaa guddatteetti jedha kolfaa arguun barbaaddu gaaffii kooti. Ani immoo kanan jedhe mucaan kun manni itti ijaaramee barri irra teessee kunoo manni koonaa ijaaramee ani immoo kanan jedhe alhamdulillah jechuun siin barbaaddu qoyaa tokko ani immoo abdii koo jedhaa jiru ijoolleen eeyyeen jedhaa jiru erga lafti argame mukaaf qorqorroo moo du'e gaa yes jedhaa jiru qorqorroon tokko meeqa abdii thank you birrii 450 hanga 500 maal abbaasaa nam tokko qorqorroo lama yoo bite koo nam tokko qorqorroo lama ilaa ijoollee keenya la gargaarsa jennaan isa of miitanii 28 35 42 miila keessa galtanii 70 ani yoo kunoo suutaanan iji kudha waadaa galee qawwati suutaanan kafala barta waadaa galee mubeen wallaahi kana jennaan kuma tokko siniin jedhe hin deeminaas nu jala adaraa rabbii hin deemina ofis hin miidhinaan siniin jedhaan hojii qabdu nan beeka asii kiraa mana haadha gargaartu asii abbaa gargaartu asii wasiila gargaartu asii ofii keessanii ofiin gattinaa ijoollee biyya lama ofiin gattinaa jireenyi biyya keessaa kunootila qansiraa yoo jechuudhaaf dhabda gaafa dhabde siin illee abdiitti gorte atoo eenyutti gorta yoo haadhaaf abbaan keenya jirre inni akka kootii jiraachuu hin danda'u haadhaan qabu abbaan qabu eessuman qabu wasiilan beeku maalin beeku
rakkannaan achuma deecheessatti duudha. Rabbii koo malee waan qabu. Isinoo haatiif abbaan keessan jiru kaddamadhaa. Du'aa ijaraatiin jiraataadha. Du'aa ijaraatiin jiraattuu bor. Nadaajii isin akka makiinaan nadaajii fixee duwwaa deemuutti hin jiran ammalaa. Mubaarik Musammaa. Ancaatii qama maraqqanee miti. Koi naasofsiisi. Nama 680 jira na biratti waraabadhaa viidiyoo koo. Arrabbii fi nama 670 gidduutti waadaa gala. Lafa kana birrii kootiin bitees ta'u. Lafa kana namas kadhees ta'u. Mootummaas kadhees ta'u. Wallaahi billaahi torbee tokko gidduutti namni jeessa. Mubee baraasee ganzabim ligzaa amma nan jaaraara manan jaarataara birree leenyim idaanna manarra guutee jira. Garuu mana koo saddaan kuteera. Wallaahi billaahi waraabadhaa viidiyoo koo. An lafa obboleettii keenya kana namni jeessa an viidiyoo koo waraabadhaa isin mana jaaraan an mana nan fida lafa nan fida. Eessaayyuu nan fida kadhadhee namatti boo'e. Abdii wayyaa abdii miskiinaa miskiina. Garuu isa wayya isiirra waan ta'eef allafattiin silkaa ba'uun barbaade fedhu. Kan maatii isaa fedhu. Kan isaarraa kutee fedhu. Akkuma jedhe dhaqee lafa xiqqoo si kennaa mana ijaaruu fi jedhee kadhatees haa ta'u haajaan ba'aadha. Nummoo dhagaala. Wanni namni keenya fiiguu fi nan beekaan. Wanni namni keenya fiiguu fi kuma tokko maal jedhee kennaadha. Jarana wallaahi birrii 200 kaleessa kenneefi jennaan waan isii taate fuulli isiin na warame birrii 200tu of hin miidhinaa dhugaan sin itti maaraan miira keessa galtanii 18,000 22,000 eessaa fiddaati birrii jee tokko jetti sin gorsaa jiraan of hin miidhinaa kuma tokko waliin gaa rakkataan keenya danuudha waan bor immoo nutti dhufu hin beennu akkana jechuun kommoon gargaarinaa jechuu koo mitila waan bor nutti dhufu immoo hin beennu yookiin anumatu waa tokko miilli irraa citeennan fudhatee dhufa. Isinii galee waan bor dhufu hin beennu isinis immoo deetti kuftan hin qabdanu warra nama gargaaraa ture biyya galee rakkate na qunnamee jennaan ofii gargaareera namantu wallaahi aazim nama gargaaraa ture biyya namaa keessatti kanan beeku haadha miskiinaa kan guruppii ijaartee guruppiidhaan ijoollee na wajjin gargaarsaa turte galtee akkanan ta'e naan jennaan wallaahi wa billaahi birrii amma ta'e akkaawuntii daddarbadheefi. Kanaaf waliigallee irraa hin deeminaa birrii 1,000 dhabdan immoo meeqa beektu 500. 500 yoo dhabdanu dhibbi keessa mucaan kun natti mul'atti. Abdii mucaa kana akkamittan arge beekta? Manni ijaaramee balbala manaa teessee mucaa sii nagaadhaan baattee alhamdulillah galatoomaa mucaa koos rabbii nagaan. Ani immoo sirraan arge. Ani immoo sirraan arge. Mucaa kophateera. Manni isaa ijaarameera jechuun si arguu barbaade. Natti mul'atu. Ani immoo sirra waa arge. Ani immoo sirra maalan arge beektaa? Mana kilaasii manni kilaasii lama ijaarameetiyyuu wallahi waan natti mul'ataaru wallahi billahi. አንደኛ ክላስ ውስጥ ወላሂ የሚገርም ሱቅ እንደሚከፈትላት ደግሞ 100% እርግጠኛ ነኝ። እላ ijoolleen keenya እኔ አዳራን ደሚና ijoollee gargaaru ittan deemina abdi achiru ga'e achiru cufadhe moo ana dhufa keessa ana sibira dhufa ijoolleen abdii as goraa jabaadhaati ijoollee abdii sa'aatii tokkitti dhala sa'aa tokkitti keessa fixu qabna kotta deena koppiliin godhaa namni dibbii warri qabne immoo namni warri qabne yoo jiraattan ana sirraa kafala kotta koppiliin kinuma godhaa warri qabne wallahi ana keessa nama meeqa jira amma gabadhaa koppiliin godhaa warri qabne koppiliin kina godhaa ana sirraa kafala mubee bira deema mubee bira dubbii rabbii namaan galu gaaf tokko tura kana taa'ee yaa oromo naa gargaaraa jedhu firaa olitti caa dhufe birrii meeqaaf teessee boossanaan jedhe doolaara 5,000 jennaan eelaa jedhee nargineetin dubbii rabbii namaan galu yookiin tokko dhufa ta'a yookiin doolaara 1,000 dhufa ta'a tokko. Maan mucaasii kana bar ijoo wallahi billahi maqaa rabbiitiin isinii kakadhaani musliima wallahi billahi waa hin deeggarsaan jiru anatu bar qixaatii birriin adabama beektaan adabii waan biraan fudhu gadi ba'e miskiinaa birrii 200 kennennaan gadi ba'aa ture obboleettiin keenya ammaa kuni badhaana jira daalachuuftee teessi alla eessa dheedhaanaan jedhe liidiyaan warri koo adabii mubaarakna adabeen ba'aaraa jedheen tiiktookii akkanatti baadhe wallahi ijoolleen as jirtan ragaanatti baatu achumaan eessa dheedhagaa kunooti miti maallaan jirti wallahi liiduun koo achumaan hin kenneefi viidiyoo tan agarsiise aluma sana mubaarik wallahi kaflaalla maannesh sabriina እኔ ነኝ የምከፍለው አይዟችሁ ለሌላችሁ والله العظيم
Eshi. Dhaggeeffadhaa gaa. Lalillaatti Amma gara kee dhufna. Dhaggeeffadhu mubee. Mana kee dhufna. Mana dhaqa. Mana mubee. Hundi keessan achi dhufuuf hin dabaadhaa. Achi deemaa beena. Mana mubee. Ibsaa 99 jedhu tokko bilookiirraa naa kaasu dhufeen gargaaraa dhaara mana keetti dhufuufi. Deemaa achi. Jabaadhaa. Dhagoodha qaba. Achi deema. Yaa dafaati gara mana mubee. An dhufaan jira mana mubaarik hundi keessan gara duubaa deema. Kota warra simmoo mee koppiliin godhaadha. Abbaa miskiinaa ko. Isinta abbaa miskiinaati wallahi naa miti. Ani dildila malee Jira laayivii abbaa kan miskiinaa. jira bilbila. Maqaan kun irratti jabaata. Isini abbaa miskiinaa, abbaan hiyyeessaa isini. Warri kaleessaa Beena. Mubee ba'iiti narraa ba'i si biraa dhufan narraa boofani. Beenaa jiru mubee bira. abbaan miskiinaa isini malee anaa miti. Maaliif isintu anattu maqaa godhe. Ofittis maqaa gootanii anattis maqaa gootanii. Rabbi maqaa keessan ola kaasu. Rabbi maqaa keessan ola kaasu. Anas maqaa natti gootanii. Namni tokko abbaa miskiinaa yeroo jedhamu waan an qabaadhee kennu se'a. Isini galee isintu kennee rakkataanuma kanaa fudhee dhufee jennaan waan an qabu gargaaree waan an danda'e gargaaree jennaan isin immoo na waliin gargaartanii maqaa nattis gootanii maqaa ofittis gootanii waa'ee keessan dubbatamee numu bakka baaftan dachaan siniif abuu Usmaan keenya abbo biyya duniyaatti karaan duniyaa siif abalabu karaan riskiin kee aballatu Usmaan abboo biyya namaa keessa nama keessa wallahi al'aazim Usmaan qalbii na cabse jara nadaa namni nama gammachiise qalbii nama cabsaadha gaddisiisee qofan si haman gadda qofaan qalbiin nama cabas daanuu namni yoo gammadees qalbiin ni caba kan jabnatti dhagaamedha wallahi isa dhugumaati Usmaan qalbii na cabse onni na siine kan nuti erga si gaarate imin maamuusi abboo bismillahi irrahmaan irrahiim usmii nama jala hojjette yoo ta'e akkaataa hojii keetii jireenya keetiin beeku abboo nama jala hojjetini bismillahi irrahmaan rabbiin dandahaadha yaa rabbi ati dandahaadha in argita mucaan kun garaansaa miskiinota gargaarsisa yaa rabbi gooftaa koo abboo abbaa shariikaa rabbi si haa godhu akka firaa'olli maalii boo tiraa kana gaduumu kottu bismillahi irrahmaan irrahiim abboo nama akka tiyyaannetti gara timbeenne rabbi darajaa kee ola kaasu na gammachiifte rabbi si haa gammachiisu rabbi qalbii kee cabsin ibbo rabbi imaana siifa kenna rabbi waan ati masgiidaan ijaarrattu waan ati kayrii kulli wanni si boossinaaf gala tokko rakkina siitii lammaffaa immoo haga barbaadamu qabaachuu dhabuu dandeessa duniyaas ayi tun qabaadhe jechuuf nama boossas ni gale tun qabaadhe waan isin barbaaddu hunda guuteefi jechuun nama boossisa rabbi si ta'u kanuman siin jedha wallahi rabbi echa si jaalladha wallahi rabbi echa si jaalladha afoona lillah rabbi echa si jaalladha rabbi si haa jaallatu amma ummata keenya of hin miidhina haguma dandeessanii waadaa qofa gallee deemuutu hin taane hin deeminaa ammoo bakka namni danuu hin jiru namni nuuf asinii galee hin deeminaati kooppiin sheer godhaa mucaa ijaan argitan amma waliin gargaarraa amma asirratti nama affeeraa ture daraseenyi isaallee sittillee abdii geetaachootillee karaa tokkokiin ergeera garuu ilaaluu hin dandeenyisi. Maasha Allah ammatti sii kennama kan Usmaan wajjin kan Usmaan baankii deema abdii waan ta'eef kan keessi amma bahee itti sii kennamee nan argita. Ishi abshir ammatti sii kennamee mee qoy. Allaala ammataaf amma kaneessa. Eeyyee. Waa wayii qoy kulub jetee taa'aatti jawaa saaraa qoy. Ittan seena. Eessa kutti munalkaa. أعوذ بالله أيين ولا قوي ما سجرا كنوت الله أكبر أيين بريك مشان قليرة أمن عبدي براسيقا أنك مشان مالف
ijoollee erga masirgeessuma maskiina gargaartudha hanga qabaaf shib jedhanii nanaani kunoo 5,000 itti ergeera. Yalla qophii guys sa'aatii tokkittidha. Sa'aatii lama isiniin jedhe sa'aatii sadii isiniin jedhe sa'aatii tokkotti waan qabnu nutti seenu miira keessan galina. Namni keenya uumu hundaaf miira keessa gala 30,000 90,000 200 hin jedhina. 1,000 dandeessan. Maaliif beektu? Kumni tokkoon kun sirra fiktu fa'i. Bah 1,000 charii cinqamaa boo'atanii ofirraa darbatu. Yoo garuu kaatanii 20,000 jettanii yookiin biyyaayyuu waa sin jalaa dhukkubataa rabbii sin jalaa dhukkubsin yookiin moofumaa keessa hin rakkattu yookiin etti sin jalaa dhuma. Sini galee namni keenya rakkoonsaa 80,000 jechuu kana. Achumaan iyyiin kaan maal jedha? Bah kunoo namni 80,000 gargaareera baqqaan immoo yeroo itti nama gargaara jedhee dida. Ishee kanaannaan waan humna keessa kuma tokko. Hawwi. Jajjabaanni dubbataa wal jalaa buna kana. Amma abdiin nufutti. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bizii turte keessaan sitti dawalaan ture. Maal akkaawuntii yeroo darbee si hin ergine beektee? Kani haadha hello 5,000 kan eessaati rakkoon irra hin goomiti birichaa hojii rakkoon irra hin goomiti qadan yalla ciao ishi ciao kottu bakkaati